eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo lichaa karaan waliin ga'u waaqessoo hundumtoo didichaa mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka biinu buddeen barbaacha mooteenya yaadeen nuti goonu bu'aa biyyaa lafaa ta'ee qalbii addeddeeru. Isheenirraa duwwaa maal goota faayidaa lafarraa maqaa kee hin beeku yoo ta'e galmeenni waaqarraa warri biyya lafaa yoo qabu soora har'aa borii galmeen waaqarraa isaan hin beeku ni jiraatu akka horii waaqessuun maaliif akka ta'e addaan baasee barii eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo lichaa karaan waliin ga'u waaqessoo hundumtoo didichaa mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka biinu buddeen barbaacha mooteenya yaadeen nuti goonu bu'aa biyyaa lafaa yoo ta'e qalbii addeddeeru. Anaafuraan gallee baay'eesaa hojiin amantootaa akkasumas ta'e argeera kan tajaajiltoota mana waaqayyoo keessa guutee garaan ho'a hin qabne walqixxeetti ilaalchiin godhamu namni hin madaalamne irra keessaan wangeelaa maal goona dhaalanne eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo lichaa karaan waliin ga'u waaqessoo hundumtoo didichaa mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka biinu buddeen barbaacha mooteenya yaadeen nuti goonu bu'aa biyyaa lafaa yoo ta'e qalbii addeddeeru. Tajabu marrayyuu warri mooraa duubaa yommuu waliin maktuu jireenya horteef saaduuba ormoota wajjiniin hirmaattee keessattis kan caalu qaroomte obseeta dubbiidhaan namni sin madaalu harfiin du'aasiin waraaneera waaqayyo si amaanu eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo lichaa karaan waliin ga'u waaqessoo hundumtoo didichaa mee adda baafannaa dhaabadhaa maaliif akka biinu buddeen barbaacha mooteenya yaadeen nuti goonu bu'aa biyyaa lafaa yoo ta'e qalbii addeddeeru. Akkasiif mijatu duwwaadhaaf jireenyi lafarraa waaqayyoon waaqessuuf kaachuun kee kunoo dogoggora yoosiif mijachuudha baateyyuu waaqayyo waaquma
taasisii kaayyoo kee gonkumaa mallattoo lichaa fudhadhu chaappaa ilma namaa eenyufaatu qaba ofirraa mallattoo lichaa karaan waliin ga'u waaqessoo